Akkam jirtu maatiiwwan Qubee Akkaadaamii baga nagaan gara yuutuubii chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan. Akkuma yeroo darbe isinii beellamee ture har'a immoo paartii argaffaa mata duree haaraa isinii qabadhee dhiyaadheera. Amma dhuma viidiyoo keenyaatti na hordofaa. Akkuma yeroo darbe isinii beellame mata dureen keenya guyyaa har'aa Oxidation and Reduction Reaction kan jedhu paartii arfaffaadha. Kaayyoo isaan isinitti himaa jechuudha. Objectives of our today's lesson. So at the end of the lesson, you will be able to define redox reaction. What is redox reaction is? Define the term oxidation and reduction in terms of electron transfer. When electrons are transferred from one atom to another atom, we can define oxidation and reduction, and also define oxidation number or oxidation state. What is oxidation number or oxidation state is? And state oxidation number rules. There are 8 rules to state or to assign oxidation number, and also determine the oxidation number of an element in a given formula. So these are our today's objective. Kallattiidhumaan gara barnoota keenya guyyaa irratti yeroo seennu oxidation and reduction reaction kan jedhudha jechuudha. Oxidation and reduction reaction kun gosoota wal nyaatinsaa keessaa isa tokko ta'ee oxidation yookiin reduction wal faana kan gaggeeffamu jechuudha. So an oxidation is defined as the loss of one or more electrons by an atom. When an atom loses one or more electrons, we say it oxidation. Reduction is the gaining of one or more electrons by an atom. Kana jechuun oxidation adeemsa atoomiin elektiroonii tokko yookiin immoo elektiroonii tokko luusu gootu yookiin immoo kennitu jechuudha. Reduction jechuun immoo piroosesii yookiin immoo adeemsa atoomiin elektiroonii ittiin ofitti fudhattu jechuudha. Therefore, oxidation and reduction occurs simultaneously. They occur at the same time. So, if there is an oxidation, there is a reduction. If there is no oxidation, there is no reduction. Lamaan isaanii wal faana ta'uu jechuudha. Konseptii kana akkasin salphaadhumatti hubattaniif waan tokko isinii kaasa. Mee gara manaatti isin deebisa. Distii yookiin immoo diisa jennu gaafa qulqulleessinu carqii wayii yookiin immoo iskiraachootiin qulqulleessinaa jechuudha yookiin immoo qorsina. Kanaafuu distiin maalidhaa bishaan ofitti qabatee jira yookiin immoo jiidhinsa qaba. Iskiraachoon immoo gogaadhaa jechuudha. Kanaafuu gaafa distii kana iskiraachoo sanaan qorsinu distiin sun maal ta'a ni qoora jechuudha yookiin immoo gogaa ta'a. Iskiraachoon yookiin immoo carqiin sun maal ta'a bishaan ofitti fudhata. Kanaafuu amma oksideeshinii yookiin ridaashinii as keessatti maal ta'a jechuudha. Inni bishaan ofitti fudhate carqiin keenya akka ridaashiniitti fudhanna. Distii yookiin immoo inni gogisuun akka oksideeshiniitti fudhannaa jechuudha. Kanaafuu yaadama kana of keessatti qabadhaatii oksideeshinii fi ridaashinii ilaalaa jechuudha. So, if there is an oxidation, there is also what? A reduction. Kanaafuu akkuma isin jedhe distii gaafa qulqulleessinu yookiin immoo gaafa qorsinu iskiraachoon bishaan maal godha ofitti fudhata. Distiin immoo maal godha bishaan kenna jechuudha. Akkuma kana oxidation reduction reaction keessatti tokko gaafa elektiroonii kennu atoomiin tokko gaafa elektiroonii kennu atoomiin tokko immoo elektiroonii fudhata jechuudha. So we define now oxidation reduction reaction or redox reaction. Jechuun maal jechuudha? Oxidation reduction reaction or redox reaction is one type of reaction in which electrons are transferred from one atom to another atom. Kana jechuun maal jechuudha? Oxidation or reduction reaction jechuun gosoota wal nyaatinsaa ta'anii yeroo elektiroonii atoomii tokkorraa gara atoomii biraatti dabartu oxidation reduction reaction yookiin immoo redox reaction jennaa jechuudha. Now look at this example. For example, zinc react with copper sulfate. Then our product is what? Zinc sulfate and copper. Ammas keessatti zinc elektiroonii lama luus goote yookiin immoo dooneet goote. Copperin immoo elektiroonii zinkiin dooneet yookiin immoo luus goote kana maal goote ofitti fudhattee jechuudha. Akkamittiin fakkeenyaaf amma
seera isaa kanaatti deema gara fuulduraatti. Ziinkiin oksideeshin nambarii yookiin oksideeshin isteetiin isaa zeeroodha. Sababni isaa iyyuu firii ateenidha. As keessatti koopperii oksideeshin nambarii 2 qaba. Salfeetiin oksideeshin nambarii negatiiva 2 qaba. Yeroo radiyaasiinsi kun gaggeeffamu ziinkii salfeetii fi koopperiitu uumamaa jechuudha. Ammasitti oksideeshin nambarii ziinkii poozitiiva 2 ta'e kan salfeetii akkuma dura negatiiva 2dha. Kan koopperii immoo 0 ta'e jechuudha. Kanaafuu as keessatti maaltu jira jechuudha? Elektiroonii ziinkiirraa gara koopperiitti tiraansfer taatee jechuudha. Kanaafuu reakshinii kana maal jechuu dandeenya? Oksideeshin ridakshin reakshin or redoks reakshin jennaa jechuudha. Amma kana yoo ilaalle ziink reacting with copper ion. Copper ion kun eessaa dhufte? Solution kana keessaa dhufte jechuudha. Positive to oxidation number copper. Kanaafuu ziinkiin copperii kanaaf elektiroonii 2 donate goote positive to oxidation state qabaatti. Copperiin immoo elektiroonii 2 ofitti fudhattee yookiin immoo gain goote oxidation number ishee 0 ta'ee jechuudha. Sitti oxidation number copperii 0 dha jechuudha. Akkuma beekamu oxidation jechuun an increase in oxidation number. Yeroo oxidation number atoomii tokko yookiin molekulii tokko dabalu oxidation jenna. Yeroo oxidation number elementii yookiin immoo atoomii tokko xiqqaatu maal jenna? Reduction jenna jechuudha. Kanaafuu reactionii kana keessatti elektiroonii ziinkiirraa gara kooperiitti waan dabarte redox reaction yookiin immoo oxidation reduction reaction jenna jechuudha. Therefore, zinc is oxidized and the copper is reduced. Amma atoomiin elektiroonii lose gochuudhaan oxidation numberiin isaa dabalee oxidized yeroo ta'u, atoomiin elektiroonii fudhachuudhaan oxidation numberiin isaa hir'ate yookiin immoo xiqqaate immoo reduced jenna jechuudha. Therefore, in the above reaction, the oxidation reduction reaction or redox reaction takes place because electrons are transferred from zinc to copper. As keessatti elektiroonii waan itti dabarte ziinkii irraa gara kooperiitti dabarte jechuudha. Kanaafuu redox reaction yookiin immoo oxidation reduction reaction geggeeffameera jechuudha. And also oxidation reduction reactions can also be defined in terms of oxidation number. Oxidation if reduction kana oxidation numberii atoomotaa ilaallee maal gochuu dandeenya? Define gochuu dandeenya jechuudha. So oxidation is an increase in the oxidation number of an element. Oxidation kan jennu yeroo oxidation numberiin element yookiin atomii tokko dabalu adeemsi sun oxidationiidha jenna jechuudha. Akkuma kana yeroo oxidation numberii yookiin oxidation statein atomii tokko xiqqaatu reductioniidha jenna jechuudha. Now look at this example. Copper react with silver ion to form copper positive 2 ion and silver. Now look this example. The oxidation number of copper is 0. The oxidation number of silver is positive 1. In this reaction, copper donates 2 electrons to silver and silver gains 2 electrons donated by silver. As keessatti kooperiin elektiroonii 2 donate godhe yookiin immoo kenne silveriif kenne, silveriin immoo elektiroonii kooperiin kenne kana ofitti fudhatee jechuudha. Akkamittiin ofitti fudhatama? Kan kooperii firii atoomiidha. Oxidation numberiin isaa 0dha. Asitti silveriin kun maal keessa jirti? Solutionii keessa jirti jechuudha. Fakkeenyaaf silver nitrate jenna jechuudha. Kanaaf ammas keessatti positive 1dha jechuudha. Kan silverii kan nitrate kana immoo negative 1 jechuudha. Oxidation numberiin isaa yookiin immoo balansiin isaa jechuudha. Kanaafuu as keessatti elektiroonii kooperii irraa gara silveriitti dabarte oxidation numberiin kooperii 0 irraa gara 2tti increase ta'e, oxidation numberiin silverii immoo positive 1 irraa gara 0tti xiqqaate yookiin immoo decrease ta'e jechuudha. Therefore, the oxidation number of copper is increased from 0 to positive 2 and thus copper is oxidized. Maaliif oxidized jenne?
oxidation oxidized ta'a yookiin immoo yoo oxidation numberiin elementii yookiin atomii tokko dabalee oxidized ta'e jenna jechuudha. The oxidation number of silver is decreased from positive 1 to 0 and therefore silver is reduced. As keessatti oxidation numberiin silverii positive tokkorra gara 0tti decrease ta'e waan ta'eef silverii maal jechuudha reduced ta'e jechuudha. Yoo oxidation numberiin atomii yookiin elementii tokko xiqqaate yookiin hidhataa kana deemu yoo ta'e reduced jennaa jechuudha. Oxidation number or oxidation state. Oxidation number yookiin oxidation state jechuun immoo maal jechuudha? Akkamittiin ibsuu dandeenya? Oxidation number of an element is the number of electrons that an atom appears to have gained or lost when it is combined with other atom. Kana jechuun maal jechuudha? Oxidation number yookiin oxidation state kan jennu yeroo atoomiin tokko wal'aansa keemikaalaa keessatti elektiroon ofitti fudhatu yookiin immoo elektiroonii kennu lakkoofsa elektiroonii inni qabu oxidation number yookiin immoo oxidation state jennaa jechuudha. This oxidation number could be integers or fractional value. When we say integers, it includes what? 0, positive value and negative value. Akkuma beektan integerii isaan kan of keessatti qabachuudha. Maal jechuudha? Oxidation number elementii tokko 0 ta'uu danda'a, positive ta'uu danda'a, negative ta'uu danda'a, akkuma kanallee fractionii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa elektiroonii atoomonni yeroo wal'aansa keemikaalaa keessatti ofitti fudhatan yookiin immoo kennan oxidation number yookiin oxidation state jedhama jechuudha. Now let us see rules for assigning oxidation numbers. Amma immoo maal ilaalla? Seerota oxidation numberii murteessuuf nu gargaaran ilaalla. Seerota gara 8 jira. Mee tokko tokko isaanii ilaalla. Rule 1 says the oxidation state or number of uncombined or free element is 0. Kana jechuun maal jechuudha? Oxidation numberiin elementii free atom yookiin immoo free molecule tokko yookiin immoo wal'aansa keemikaalaa keessatti qoodan qabaanne qofaa ishee jirtu 0 dha jechuudha. This applies for polyatomic molecules. Seerri kun warra kamitti hojjeta? Warra polyatomic molecule ta'an yookiin immoo molekiloota baay'ee warra ta'aniif illee ni hojjeta jechuudha. Fakkeenyaaf amma sulfur octa molecule and phosphorus tetra molecule. Isaan kun maadha? Polyatomic molecule. Kanaaf seerri kun isaaniif illee ni hojjeta jechuudha. Amma yoo fudhanne beryllium, it is free atom or an uncombined atom. Therefore, the oxidation number of beryllium is 0. Oxidation number in beryllium free atom waan ta'eef 0 dha. Kan copper illee akkuma kana 0 dha, free atom waan ta'eef. Oxidation number bromine molecule keessa jirtu 0 ta'a. Sababni isaa bromine free atom yookiin free electron yookiin uncombined atom yookiin elementii waan taateef jechuudha. Akkuma kana oxidation numberii ozonii yookiin O3 keessa jiru 0 dha jechuudha. Sababni isaa maal inni? Oxygen kun free atomidha jechuudha. The oxidation number of sulfur in sulfur octa molecule is also 0. Akkuma jalqaba isinii kaase kuni polyatomic molecule dha, free atom yookiin uncombined atomidha jechuudha. Kanaaf oxidation numberiin isaa 0 ta'a jechuudha. Amma sadiitti yoo ilaalle oxidation numberiin phosphorus tetra molecule keessa jiru maal ta'a jechuudha? 0 ta'a. Sababni isaa iyyuu phosphorus'n asitti free atom yookiin uncombined atom waan ta'eef jechuudha. Akkuma kanallee oxidation numberiin oxygen molecule keessa jiru 0 dha. Sababni isaa iyyuu free atom waan ta'eef jechuudha. Asitti waan isin qabachuun yookiin immoo beekuu qabdan elementiin tokko uncombined yookiin free atom ta'ee jira yoo ta'e oxidation numberiin isaa 0 ta'a jechuudha. Kanaaf seerri kun seera isa jalqabaa yookiin immoo rule 1 jennee waamnaa jechuudha. The second rule or seerri lammaffaa maal jedha? The oxidation number of a monoatomic ion equals to the charge on the ion. Oxidation number monoatomic ion tokko charge ofirraa qabu wajjin wal qixa jedha. Inni kun fakkeenyaaf amma let me say sodium ion
Amma soodiyam ayinii yoo fudhanne soodiyamiin kun atiimii tokkichadha. Kanaaf maal jenna? Monoo atiim jenna. Asirraa monoon ofirraa qaba, chaarjii qaba, monoo atoomiik ayinii jennaa jechuudha. Kanaafuu chaarjiin ofirraa qabu wajjin walqixa waan ta'eef poozitiif waanii jennaa jechuudha. Akkuma kana kan magniiziyeem poozitiif ta'u. As keessa magniiziyeemiin tokko jira. Chaarjiin isaa lamas sadiis ta'uu danda'a. Kan nuti ilaallu monoo atoomii ta'uusaa ilaallaa jechuudha. Kanaafuu chaarjiin ofirraa qabu wajjin walqixa waan ta'eef poozitiiva lama ta'a jechuudha. Akkuma kanallee kan salfaayid ayin salfariin atoomii tokko waan ta'eef monoo atoom jenna. Zen chaarjiin ofirraa qabu lamas sadiis ta'uu danda'a waan ta'eef ammasitti kan salfarii yoo fudhanne chaarjiin ofirraa qabu negatiiva lama chaarjii isaa wajjin walqixa waan jenneef negatiiva lama ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kan biraa wanti itti isinii dabale aluminiyeem ayin aluminiyeem poozitiif 3 ayin amma aluminiyeemiin monoo atiimidha. Chaarjiin ofirraa qabu garuu sadiidha waan ta'eef maal jenna? Oksideeshin nambariin isaa poozitiif 3 ta'a jechuudha. Poozitiif 3. Kanaafuu oksideeshin nambariin monoo atoomiik ayinii tokko chaarjiin ofirraa qabu wajjin walqixa ta'a jechuudha. Kanaaf inni kun immoo seera lammaffaa jedhama jechuudha. The third law yookiin immoo seerri sadaffaa immoo oxidation numbers of oxygen in a compound is usually negative to except in the following cases. Yeroo baay'ee oxidation numberiin oksijiinii kompaawundoota hedduu keessatti qabu negatiiva 2. Garuu exceptioniitu jira jechuudha yookiin immoo kompaawundoota armaan gadii keessatti oxidation numberiin oksijiinii negatiiva 2 ta'uu jechuudha. Therefore, the oxidation number of oxygen in peroxide is negative 1. Oxidation numberiin oksijiinii peroxide keessatti negatiiva 1. Fakkeenyaaf soodiyem peroxide, potaasiyeem peroxide, peroxidoota keessatti oxidation numberiin oksijiinii negatiiva 1dha jechuudha. Inni kan biraan superoxide keessatti oxidation numberiin oksijiinii negatiiva 1 irra 2 ta'a jechuudha. Jalqaba isinii kaaseen ture. Oxidation number yookiin oxidation state integer numberii ta'uu danda'a, positive value ta'uu danda'a, negative value ta'uu danda'a, zero illee ta'uu danda'a, akkuma kana fractional numberii ta'uu danda'a jedheen ture. Kanaafuu amma superoxide keessatti oxidation numberiin oksijiinii negatiiva 1 irra 2 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf potassium superoxide. Inni kan biraan oxygen disulfide keessatti oxidationiin oksijiinii pozitiiva 2dha. Fakkeenyaaf amma oxygen disulfide asitti oxidation numberiin oksijiinii pozitiiva 2 kan filoorinii negatiiva 1dha jechuudha. Kanaafuu isaan kanarraa kan hafe yookiin immoo kompaawundoota sadan kanarraa kan hafe oxidation numberiin oksijiinii kompaawundoota hedduu keessatti negatiiva 2 ta'a jechuudha. Seerri arfaffaa yookiin immoo rule 4 kan jennu the oxidation number of hydrogen in its entire compound is positive 1 except in metal hydride. Kana jechuun maal jechuudha? Oxidation numberiin hydrogenii kompaawundoota hedduu keessatti positiiva 1dha except metal hydride. When we say metal hydride, it is a reaction of metal means hydrogen forming metal hydride. Metal hydride kan jennu yeroo sibiilonni hydrogenii wajjin wal nyaatanii sibiilii fi hydrogenii wal nyaatee metal hydride yookiin immoo kompaawundii sibiilaa fi hydrogenii of keessaa qabu jechuudha. Kanaafuu ammas keessatti sodium hydride kan soodiyemii oxidation numberiin isaa pozitiiva 1dha. Kan hydrogenii negatiiva 1 ta'a jechuudha. Akkuma kana calcium hydride kan calcium pozitiiva 2dha. Kan hydrogenii negatiiva 1 ta'a jechuudha. Akkuma kana kan aluminium hydride kan aluminiyemii pozitiiva 3dha. Kan hydrogenii negatiiva 1dha jechuudha. Amma ida'ama isaanii yoo fudhanne maal ta'uu qaba? Zeeroo ta'uu qaba jechuudha. Maaliif kompaawundiin kun neutral kompaawundii waan ta'eef chaarjii ofirraa qabu waan ta'eef amma kan hydrogenii 3 jenneerra kan aluminiyemii 3 jenneerra kan hydrogenii 1 jenneerra asii saabskiriiptii seetiin baay'inaa jechuudha. Negatiiva 1 baay'isu 3 negatiiva 3 kanaaf pozitiiva 3
ida'uu negatiiva 3 meeqa ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu waan asitti beekuu qabdan oksideeshin nambariin haayidroojiinii kompaawundoota hedduu keessatti poozitiiva tokko yeroo ta'u, meetal haayidiraayidii keessatti immoo negatiiva tokko ta'a jechuudha. Kanaaf kana seera arfaffaa jennee qabannaa jechuudha. Inni kan biraan ruulii shanaffaa yookiin immoo rood 5 kan jennu the sum of the oxidation number of all atoms in natural compound is 0. Ida'amni oxidation numberii atoomota natural compound tokko keessa jiranii 0 ta'a jedha. Akkamittiin 0 ta'a? Gaafa walitti hidhaan oxidation numberii atoomota compound sana keessa jiranii gaafa walitti hidhaan 0 ta'a jechuudha. Mee fakkeenyaa fudhannu. Sulfuric acid. Amma sulfuric acidiin kun maadha? Natural compound. Kanaafuu shaarjii ofirraa hin qabu jechuudha. Kanaaf amma akka kana dura ilaalaa turre haayidroojiinii seera arfaffaa keessatti haayidroojiiniin oksideeshin nambarii koompaawundoota hedduu keessatti meeqa qaba jedha? Poozitiiva 2 qaba jedha. Meetal haayidiraayidii irraa kan hafe jechuudha. Kan salfarii negatiiva poozitiiva 6dha. Kan oksijiinii namaa jennee irra seera sadaffaa keessatti negatiiva 2dha jennee kanaafuu kana gaafa walitti ilaalu meeqa ta'a? 0 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu kan haayidroojiinii saabiskiriiptii 2 jalaa qabdi waan ta'eef 1 baay'isuu 2 ida'uu salfarii poozitiiva 6 jennee irraa ida'uu 6 hir'isuu 2 baay'isuu 8 yookiin immoo negatiiva 2 baay'isuu 4 meeqa ta'a jechuudha? Negatiiva 8 ta'a jechuudha. Kanaafuu kun meeqa ta'a? 8 hir'isuu 8 walqixa 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu ida'amni oksideeshin nambarii atoomii niwutiraalii koompaawundii niwutiraalii tokko 0 ta'a jechuudha. Fakkeenya kan biraa ammayyoon isinii dabale soodiyem haayidrooksayid. Amma ida'amni oksideeshin nambarii koompaawundii kana keessa jiru meeqa ta'uu qaba? 0 ta'uu qaba. Kanaaf akkuma garraa irratti ilaalle oksideeshin nambariin soodiyemii poozitiiva 1 kan haayidroojiinii poozitiiva 1dha. Kan oksijiinii meeqa ta'a? Negatiiva 2 ta'a jechuudha. Amma gaafa walitti daanu poozitiiva 1 ida'uu negatiiva 2 ida'uu poozitiiva 1. Kanaaf poozitiivni 1 meeqa ta'a? Poozitiiva 2 ta'a. Hir'isuu negatiiva 2 walqixa meeqa ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu asitti waan isin beekuu qabdan ida'amni oksideeshin nambarii atoomota koompaawundii tokko keessa jiranii koompaawundiin sun yoo niwutiraalii ta'e 0 ta'a jechuudha. Inni kan biraan seera jaaffaa yookiin immoo rool 6 kan jennu jechuudha. In a polyatomic ion, the sum of the oxidation numbers of the constituent atoms equals the charge on the ion. Kana jechuun maal jechuudha? Ida'amni oxidation nambarii polyatomic ion tokko chaarjii ofirraa qabu wajjin wal qixaa jedha. Fakkeenyaaf example sulfate ion. Sulfate ion kan amma yoo fudhanne chaarjii ofirraa qabu meeqadha? Negatiiva 2. Kanaafuu ida'amni oxidation nambarii sulfarii fi oksijiinii meeqa ta'uu qaba? Negatiiva 2 ta'uu qaba. Sababni isaa iyyuu polyatomic ionidha jenneera waan ta'eef sulfariin. Mee ilaal negatiiva 2 nuu fidamoo nuu fidu mirkaneeffannu. Amma kan sulfarii X jennee haa fudhannu kan oksijiinii akkuma jalqaba kaa'amne koompaawundoota hedduu keessatti negatiiva 2dha jechuudha. Kanaafuu amma maal ta'a? X plus negatiiva 2 baay'isuu 4 negatiiva 8 walqixa negatiiva 2 jechuudha. Kanaafuu amma maal ta'a gatiin X keenya? X equals to negative 2 plus 8 maaliif negatiivni kun gaafa cicaatu poozitiivii isaati waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu value of X equals to positive 6 ta'e jechuudha. Value of X yookiin immoo oxidation numberiin sulfarii jechuudha. Kanaafuu amma gaafa walitti daanu maal ta'uu qaba? Negatiiva 2 ta'uu qaba jechuudha. Oxidation numberiin atoomota keessa jiran yookiin immoo koompaawundii kana keessa jiranii. Kanaafuu poozitiiva 6 ida'uu negatiiva 8. Negatiivni 8 kun eessaa dhufte? Negatiiva 2 negatiiva 4 gaafa baay'ifnu negatiiva 8 dhufa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kun meeqa ta'a? Negatiiva 2 ta'a jechuudha.
Kanaafuu waan sin asitti beekuu qabdan ida'amni oksideeshin nambarii polii atoomik ayinii tokko chaarjiin ofirraa qabu wajjin wal qixaa jechuudha. Mee fakkeenya kan biraa ta'ee kennu kaarboneet ayen. Amma ida'amni oksideeshin nambarii kaarbenii fi oksijiinii meeqa ta'uu qaba? Negatiiva 2 ta'uu qaba. Mee waliin haa ilaalu. Ammas keessatti kan kaarbenii poozitiiva 4 kan oksijiinii immoo meeqa jechuudha? Asitti negatiiva 2dha. Asii immoo saabiskiriiptii 3 qabdi waan ta'eef ittiin gaafa baay'innu negatiiva 6 ta'a jechuudha. Kun meeqa ta'a? Negatiiva 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu chaarjiin ofirraa qabu wajjin maal ta'eera? Wal qixa ta'eera jechuudha. Seerri kun immoo seera 6ffaadha jechuudha. Seerri 7ffaa yookiin immoo rule 7 kan jennu immoo elements of group 1A have positive oxidation number and group 2A have positive to oxidation state in all their compounds. Kana jechuun maal jechuudha? Elementoonni garee tokkoffaa fi elementoonni garee lammaffaa oxidation number isaa compound keessatti qaban agarsiisa jechuudha. Elementoonni garee tokkoffaa 1A warri jennu oxidation state compoundoota hedduu keessatti oxidation state isaanii yookiin oxidation number isaanii positiiva tokko ta'a jechuudha. Kana garee lammaffaas akkuma kana oxidation number isaanii positiiva 2 ta'a jechuudha. Seerri kun immoo seera 3ffaadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoo fudhanne example lithium oxide. Amma lithium oxide kana yoo fudhanne lithium garee tokkoffaadha. Kanaaf oxidation number lithium positiiva 1 kan oksijiinii negatiiva 2dha jechuudha. Kanaafuu elementoonni garee tokkoffaa oxidation state compound keessatti positiiva 1 yookiin immoo positive 1 qabu jechuudha. Akkuma kana compound elementoonni garee lammaffaa compound keessatti oxidation state yookiin oxidation number positiiva 2 qabu jechuudha. Fakkeenyaaf amma yoo fudhanne calcium oxide. Calcium oxide. Calcium elementii garee lammaffaadha. Kanaaf asitti oxidation number calcium positiiva 2 ta'a. Oxidation number oxygen immoo negatiiva 2 ta'a jechuudha. Kana gaafa walitti daanu maal ta'a? 0 ta'a. Maaliif ida'amni oxidation state neutral compound tokkos 0 ta'uu qaba jenneerra waan ta'eef jechuudha. Seerri inni dhumaa maal jedha? In a compound the more electronegative element is assigned a negative oxidation number and the less electronegative element is assigned that a positive oxidation number. Compound tokko keessatti elementiin electronegativity guddaa qabu oxidation number isaa negative yommuu ta'u, elementiin oxidation number isaa xiqqaa ta'e immoo positive oxidation number qaba jechuudha. Amma sitti yoo fudhanne fakkeenyaaf amma carbon dioxide amma kana adda baasee yoo barbaanne electronegativity oxygenii electronegativity carbonii caalaa jechuudha. Kanaafuu carboniin positive oxidation number yommuu qabaatu oxygenii negative oxidation number qabaata jechuudha. Kanaafuu elementoonni electronegativity guddaa qaban oxidation number isaanii negative yommuu ta'u, elementiin electronegativity xiqqaa ta'u oxidation number isaa maal ta'a? Positive ta'a jechuudha. Mee fakkeenyota kana waliin haa ilaallu. Assign oxidation number to all elements 1 sulfur nitric acid 2 dichromethane 3 calcium phosphates. Mee isaan kana waliin haa ilaallu jechuudha. Amma sitti nitric acid kan nitric acid kana oxidation number hydrogen nitrogen fi oxygen meeqa akka inni ta'e waliin ilaallaa jechuudha. According to rule 4. Rule 4 maal jedha? Oxidation number hydrogen compoundoota hedduu keessatti positiiva tokkodha jedha. Positiiva tokkodha. Garuu metal hydride keessatti meeqa jedha? Negatiiva tokkodha jedha. Kanaafuu amma asitti
naatiriik asiid. Naatiriik asiidii kana gaafa fudhannu kan haayidroojiinii poozitiiva tokkodha. Kan oksijiinii kun akkaataa seera sadaffaa keessatti ilaalletti meeqa ta'a jechuudha? Negatiiva 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan naatiroojiinii maal jenna? X jennee fudhanna. Maaliif? Kan naatiroojiinii hin beeknu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ida'amni oksideeshin namberii elementoota koompaawundii kana keessa jiranii meeqa ta'uu qaba? 0 ta'uu qaba jenneerra waan ta'eef. Therefore 1 plus x minus 2 times 3 6 minus 6 which is 0. Then 1 minus 6 plus x equals to 0. Then the value of x equals to positive 5. Kanaaf oxidation number naatiroojiinii meeqa ta'a jechuudha? Positive 5 ta'a jechuudha. Thus the group or the nitrate ion must have a net oxidation number -1. Kana jechuun maal jechuudha? Nitrate ion kana yoo fudhanne polyatomic ionidha. Polyatomic ion ta'ee akka tokkotti ilaalla oxidation number yookiin immoo ion isaa negatiiva tokkodha jechuudha. Amma salphaadhumatti kasii kan haayidroojiinii poozitiiva tokko jenneerra waan ta'eef gaafa walitti daanu 0 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu karaa kana lamaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf as keessatti oxidation numberii naatiroojiinii 5dha. Kan haayidroojiinii 1dha. Kan oksijiinii immoo 2 jechuudha. Kan haayidroojiinii fi kan naatiroojiinii seerota armaan dura ilaalle keessa jira waan ta'eef baay'ee nu rakkisu. Kan naatiroojiinii immoo X jennee argachuu dandeenya jechuudha. Therefore the oxidation number of nitrogen equals to positive 5. Inni lammaffaan find or determine the oxidation number of all atoms present in dichromate ion. Amma kun immoo maalidha? Polyatomic ionidha. Maal jennee turre? Seera darbe keessatti yookiin immoo roolii jaappaa keessatti ida'amni oxidation numberii atoomoota koompaawundii kana keessa jiranii chaarjiin ofirraa qabu wajjin wal qixa jenna. Sababni isaa iyyuu koompaawundiin kun polyatomic ionidha jechuudha. Kanaaf ida'amni isaanii negatiiva 2 ta'uu qaba. Ammasitti dichromate ion. Kanaaf elementiin koompaawundii kana keessa jiru kaarboonii, kiroomiinii fi oksijiiniidha jechuudha. Kanaaf ida'amni oxidation numberii kiroomiinii fi oksijiinii negatiiva 2 ta'uu qaba. Kanaaf amma akka seera kana dura ilaalletti yookiin immoo seera sadaffaa keessatti ilaalletti oxidation numberii oksijiinii negatiiva 2dha jechuudha. Then dichromate ion oxidation numberii kiroomiinii hin beeknu waan ta'eef X bakka buufanna. Kan oksijiinii negatiiva 2dha. Seera sadaffaa keessatti ibsamee jira armaan dura. Kanaaf amma kan kiroomiinii X jennee gatii yookiin immoo oxidation numberii kiroomiinii argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu X times 2 maaliif 2 jenne asii saabskriptiin kiroomiinii 2 waan ta'eef plus negative 2 times 7. Sababni isaa iyyuu oxidation numberii oksijiinii koompaawundoota hedduu keessatti meeqa jenne negatiiva 2 jenne waan ta'eef asii immoo saabskriptiin naayitiroojiinii oksijiinii 2 waan ta'eef 7 waan ta'eef 7 baay'ifne inta negatiiva 2 jechuudha. Kanaafuu 2x minus 14 equals to negative 2. Therefore 2x equals to negative 2 plus 14. Negative kun gaafa gaafa dabartu positiiva taate waan ta'eef jechuudha. Then 2x equals to 12. Therefore the value of 2x, the value of x equals to positive 6. Value of x yookiin immoo oxidation numberii
kiroomiin meeqa ta'e jechuudha 6 ta'ee jechuudha. Kanaafuu asitti y jennee asitti yoo x jennes badaa garaagarummaan uumu tokkumadha jechuudha. Kan nuti barbaadnu maali? Oksideeshin nambariin kiroomiin 6 ta'uudha jechuudha. Kanaafuu bifa kanaatiin argachuu dandeenya jechuudha. Example 3 maal jedha? Oksideeshin nambarii atoomota koompaawundii kana keessatti argamanii barbaadii jedha. Kaalsiyem, haayidroojiin, foosfeeti. Kanaafuu amma akkuma dura ilaalaa turre oksideeshin nambariin kaalsiyemii poozitiiva 2dha. Kan haayidroojiinii poozitiiva 1dha. Kan foosferesii immoo as keessatti maal goona? X jennee bakka buufannaa jechuudha. Hin beeknu waan ta'eef. Kan foosferesii X'dha. Kan oksijiinii immoo neegatiiva 2dha jechuudha. Maaliif seera sadaffaa keessatti ibsinee turre waan ta'eef. Amma foormulaacha barreeffanna. Kaalsiyem in bracket PO4 2 jennaa jechuudha. Kanaafuu immoo kan kaalsiyemii poozitiiva 2, kan foosferesii X'dha, kan haayidroojiinii poozitiiva 1, kan oksijiinii neegatiiva 2 jechuudha. Kanaafuu ida'amni oksideeshin nambarii koompaawundii kana keessa jiru meeqa ta'uu danda'a? 0 ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu amma poozitiiv 2 kan eenyudha? Kan kaalsiyemiidha jechuudha. Pilaas 1 times 2 kan haayidroojiinii 1 jenneerra asii saabskiriiptiin ishee 2dha 2dha. Asii immoo 2 kuni warra hammattuu keessa jiran kanaaf ni dhaabatte waan ta'eef 2 times 2 4 jechuudha. 1 times 4 kan eenyudha kuni? Kan haayidroojiinidha jechuudha. Pilaas amma 2 kuni foosferesii kanaaf ni dhaabatte waan ta'eef 2x minus 2 times 4 minus 8 dha. Minus 8 times 2 minus 16 equals to 0. Kanaafuu ida'amni isaanii 0 ta'a jechuudha. Amma kana gaafa walitti idaanu positive 2 plus 4 plus 2x minus 16 equals to 0 ta'a jechuudha. Then positive 2 plus positive 4 positive 6 plus 2x minus 16 equals to 0. Then positive 6 minus 16 plus 2x equals to 0. Positive ja'a ida'uu yookiin immoo hir'isuu negatiiva 16 meeqa ta'a? Positive yookiin immoo negatiiva 10 ta'a jechuudha. Negatiiva 10 ida'uu 2 ta'a walqixa 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu negatiivni kun gara mirgaatti gaafa dabartu maal taati? Pozitiiva taati jechuudha. 2x equals to positive 10. Kanas lamaaf irraa jechuudha. Then the value of x equals to positive 5. Kanaafuu oxidation nambariin foosferesii koompaawundii kana keessa jiru maal ta'a jechuudha? Pozitiiva 5 ta'a jechuudha. Therefore, the oxidation number of phosphorus in this compound is positive 5. Ammasitti kan kaalsiyemii pozitiiva 2 jenneerra, kan haayidroojiinii pozitiiva 1 jenneerra, kan foosferesiis arganneerra meeqa jechuudha? Pozitiiva 5 ta'a, kan oksijiinii negatiiva 2 ta'a jechuudha. Hence, the oxidation number of phosphorus in this compound is positive 5. Barnoota keenya guyyaa irraa asuma irratti xumurra. Yeroo biraa yookiin immoo next topic oxidizing and reducing agent kan jedhu walitti deebina. Warri YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Viidiyoo kana yoo jaallattan like gochuudhaan hiriyoota keessaniif immoo share gochuu hin dagatina. Yeroo barnoota gaarii isiniif laata.